Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Waa'ee magaalaa Finfinnee ilaalchisee silaa seera biyyattii konstituushinii biyyattii keessatti waan kaa'ame tokko keeyyata 49 jedhamu sana maqaan haadhoftanii turtan. Keeyyatni 49 akkuma beekamu naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti faayidaa addaa argataa yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin special interest afaan Amaariffaatiin immoo liyyuu xiqim jedheetu kaa'ee jira. Namootni baay'een amma woordii kana yookaan immoo jecha kana lakkii kun taa'anii maaster pilaanii Finfinnee waliin hojjechuu yeroo hojjetan mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'achuu hin hammatu kan jedhan si'a ta'u warri kaan immoo special interestiin kuni kanallee hin hammataa kan jedhantu jira. Egaa kana lamaan walitti araarsuu namootni yeroo sana seera biyyattii konstituushinii biyyattii hojjetanii maal sammuu isaanii keessatti yaadanii akka isaan jecha kana lafa kaa'anidha kan jedhudha. Isin immoo yeroo seerri biyyattii hojjetamtee warra keessatti hirmaate keessaa tokko waan taataniif mee waan kana nutti himaa. Keeyyatni 49 maal hammata? Gaaffii kanaaf deebii kan nuuf kennan obbo Leencoo Lataati. Obbo Leencoon keessummaa keenya irraati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Reediyoon Afura Biyyaa sagantaa ishee har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Turtii obbo Leencoo Lataa waliin goonu har'aa keessatti haala qabatamaa yeroo ammaa biyya keenya keessatti mul'atu kaafneetu mari'anna. Dhaabbatni obbo Leencoon fa'aa gaggeessan haala ammaa biyya keenya keessatti hammaachaa dhufe ilaalchisee ejjennoo maalii qaba? Sochiin barattootaa inni ammaa kun sochii barattootaa isa bara Haayile Sillaasee waliin yeroo wal bira qabamu attamitti ilaalama? Dhaabbatni obbo Leencoo fa'aa adaa'uun utuu amma biyya jiraate garaagarummaa maalii fiduu danda'a? Sochiin barattootaa kun yoo milkaa'eef bu'aa maalii fida? Yoo otoo hin milkaa'in hafeewoo rakkoo maalii fiduu danda'a? Gaaffilee jedhaniif kabiroofis obbo Leencoo Lataa deebii itti nuu kennu hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeerra. Obbo Leencoo Lataa gara reediyoo Afura Biyyaatti baga nagaan dhuftan. Obbo Leencoo kolleejota yuunivarsiitootaaf manneetii barumsaa garaagaraa keessatti kan argaman barattootni Oromoo yeroo ammaa kana ajjeefamaa jiru. Gochaa suukanneessaa mootummaan Itoophiyaa raawwachaa jiru kana akkamittiin ilaaltu? Kuni rakkina mootummichi keessa jiruu fi furmaata ta'uu hin danda'u. Eega mootummaa fudhatee dhaabni amma aangoorra jiru kun ganna 25 deema. Kanaan duras deebiin inni gaaffii uummataatiif kennu ajjeesuu, hidhuu, dararuudha. Ammas sanuma itti fufee jira. Kun furmaata tokkollee hin ta'u. Hir'inni kiyya maalan uummata kana dal'ansiise, maaliin wayyeeffachuu qabaa jedhee of gaafatee kophaasaa osoo hin ta'in humnoota politikaa dhimmichi ilaalu hundaas dabalatee wayyoomina sirnaa yoo hin godhin ammallee yoo dhaame wanti kun yeroo hin eegamne garagaraatti dhuka'uudhaaf akka taa'u amana. Gochaa suukanneessaa dhiiga dhangalaasuu lubbuu namoota hidhannoo tokkollee yookaanis immoo karaa ittiin ofirraa ittisan tokkollee hin qabne irratti raawwatu kana karaa seeraa akkamittiin gaafachuun danda'ama mootummaa?
Mootummaa kana sadarkaa addunyaatti akka balaaleffatamu dhiibbaa danda'amu gochuu malee wanti gochuu danda'amu guddaan hin jiru. Balaaleffachuus itti fufnee jirra. Mootummoota garagaraattis iyyachuu carraaqaa jirra. Mootummaan kun dhugaatti yoo kan uummataaf dhaabbatu dimokiraatawaadha ta'e ka seeraan bulu yoo ta'e namoota ta'e hoogganoota tarkaanfii akkasii fudhatan seeratti dhiyeessee adabuu qaba. Yoo adabuu baate immoo isumatu yakkamaa akka ta'etti fudhanna. Karaa mana murtii mirga dhala namaa addunyaa karaan itti mootummaan gochaa suukanneessaa raawwate kun itti gaafatamu hin jiru laata? Kanaan dura si'a meeqa mootummaan kun qeeqameera humna United Nations ka mirga dhala namaa ilaalu biratti. Ammas guddaa wanti gochuu danda'amu akkuma inni qeeqamu akkuma inni balaaleffatamu taasisuudha. Kan kana bira darbee ammatti sadarkaa addunyaatti humni tarkaanfii irratti fudhatu jira jedhanii eeguun of sobuudha ta'a. Isin bara Haayile Sillaasee sochii barattootaa keessa turtaniittu sochii barattootaa isa bara keessanii sana wajjin wal bira qabdan yeroo ilaaltani sochii barattootaa amma ta'aa jiru kana akkamiin gamaaggamtu? Walumatti dhufuu hin danda'u. Akka tokkotti wal fakkaata. Sunis namni dargaggeeyyiin fi shamarran mirgaaf, haqaaf, dhugaadhaaf dhaabbachuun isaanii akka isaan wal fakkaatan godha. Garuu kan yeroo sanaa wajjin ayinaadhaan adda waan isa godhutu jira kan amma deemaa jiru. Kan bara sanaa ideoloojii beekamaa ilaalcha addunyaa beekamaa hordofa ture. Sunis ilaalcha addunyaa gara bitaa Marxism Leninism ka jedhamuun hoogganama ture. Sanarratti walta'iinsa qaba ture barataan tokko. Lammaffaa barataan akka barataatti mootummaa dura dhaabbata ture. Adda qoodamuu hin turre. Har'a garuu yeroo ijoolleen Amaaraa ka'an ijoolleen Oromoo cal'isanii ilaalu. Yeroo ijoolleen Oromoo ka'anii dhahaman ijoolleen Amaaraa fi saboota biraa cal'isanii ilaalu. Kun laafina guddaadha. Kana irra injifatanii akkaataa itti sadarkaa federeeshinichaatti qindoomini argamu irratti immoo tattaaffiin godhamaan jiru. Ejjennaan dhaabota garagaraa adda deemaa jira malee walitti dhihaachaa hin jiru. Sadarkaa hoogganaatti akkamittitu garaagarummaa nu gidduu jiru dhiphisaa. Sirna barbaannu irratti wal fakkaachaa akka deemnu irratti tattaaffiin godhamu kanaan durayyuu barbaachisaa ture. Amma immoo daran barbaachisaadha. Nuti gama keenyaan kan irratti tattaafachuu feenaa. Kan adda balee wanti garaagarummaa sochii bartootaa ammaatii fi ka duraanii gidduu jiru guddaan lakkoofsa. Bara nugusichaa kumootaan lakkaawaman barataan yuuniveesitiiyyuu barataan kutaa lammaffaayyuu kumootaan lakkaawaman. Baay'ee xiqqoodha. Har'a yuuniveesitii duwwaan 10,000 lakkaawaman. Bara sanaa yuuniveesitiidha wanti jedhamee lakkaamu yoo jiraate Shaggarii, Harammayaadha, Asmaraadha. Gondar kooleejiin tokko turte. Har'a yuuniveesitii jedhamee naannoo biyyichaa cufa keessatti banamee jira. Keessattuu sochiin inni kan ijoollee bartoota Oromoo baha Harammayaa irraa jalqabee hamma dhihaatti hamma Dambidollootti bartoonni waliin socho'anii. Shaggarii hamma Booranaatti waliin socho'anii seenaa biyya sanaa keessa sochiin akkasitti akka ta'e hin beeku. Boqonnaa haaraa bananiiru jechuudha sochiin bartoota amma. Kanaafi akka tokkotti kun abdachiisaadha. Gama kaaniin immoo akkuma sochii bartootaa kamuu hooggana hin qabu. Sagantaa ifaa ta'ee irratti wal ta'ee ijaaramee socho'uu hin qabu. Aariidha kan isa kaasu hin socho'aa. Aarii isaa mul'ifata deebi'ee faca'a. Garuu dhaloota itti aanu kun dhaloota bor dhaalu biyyicha dhaalu ta'uu beekuu feesisa. Waan ta'eef himachaa jira. Maal akka barbaadu himachaa jira. Mootummaan kun yoo nagaa qabaachuu barbaade
gaaffiilee isaanii kanaaf deebii kennuu qaba. Yoo deebii kennuu baate dhabama isaatti illee geessuutu mala. Mee sochiin barattoota Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa akka abidda saafaa babal'atee guutummaa biyyattii qabatee kan jiru kun yoo milkaa'eef itti gallisaa maal ta'a geeddarumsa maalii fidaa? Yoommoo milkaa'uu baatee karaatti fashaleef rakkoonni fidu maali kana nutti himuu dandeessu obbo Leencoo? Yoo milkaa'es laa'u gaaffii bartootaatu deebi'a. Tokkoffaa waan Finfinnee ilaalu irratti keeyyatii 49ffaan hojiirra oola. Mirgi Oromoon Shaggar irraa qabu ni kabajamaa. Akkuma bartoonni gaafatan namoonni sababa poolitikaatiif hidhaa jiran gadhiifamu. Mirgoonni Oromoon gaggaafatu kabiraas ni guutu jechuudha. Yoo injifatan yoo bakka ga'e kana gaaffiidhuma bartootaatu sirna seeraan waan seera jala jiru gaafatanii seeraan yoo deebi'ee furmaata warra biyya bulchuuf furmaata ta'a. Yoo fashalee aariidhumatu walitti kuufamaa deema akkuma kana. Amma kuni waan guyyaa tokko guyyaa lama waggaa tokko waggaa lama keessa ta'e miti. Dhifamee waggaa 20 kan caaluuf ummati obsee liqimsee dadhabateetu dhuka'e. Ammas deebisanii yoo ukkaamsan yeroof waan nagaa argatan isaanitti fakkaachuutu mala. Garuu bakka isaan hin argine haala isaan hin argine guyyaa isaan beekuu hin dandeenyetti deebi'ee dhuka'uutu mala. Dimokiraasiin ka jaallannuuf maaliifi hamma inni ka wal guuree akka kana bokkokee xaaxa'utti eeguu akka hin qabaanne siif furmaata sii godha. Fedhii uummataa yeroo hundumaa dhageessa. Bifa garaagaraatiin of mul'isa. Maqaa paartiitiin of mul'isa. Maqaa uummanni hiriira bahee yaada isaa ibsachuutiin of mul'isa. Isa kanaaf ka danda'amuuf yeroodhaan furmaata kennita. Isa kaan immoo abdachiifteetu yeroo gaafa dhaqqabdu furmaatatti goota. Ukkaamsuun mootummoota kanaan dura turaniinis carraaqamee dhabama isaanii qofa fidee warri kunis ukkaamsuu qofa akka furmaataatti fudhatanii hojjechaa jiru furmaata ta'uu hin danda'u. Isaaniifis balaadha, biyyichaaf illee balaadha. Gaariidha. Maaster pilaanii magaalaa Finfinnee falmii akkasii kaase kun hir'ina inni qabu maali? Oromoo maal miidhaa? Warra kaan immoo maal fayyada? Waan maaster pilaanii kana haala waliigala seenaa biyya sanaatiin wal qabsiifnee ilaallu malee dhibdeensa maal akka ta'e hubachuun hin danda'amu. Akkuma beekamu magaalowwan Oromiyaa fi magaalowwan kibba biyyichaa irra guddaan qubsuma waraanaa ta'anii jalqaban. Waraanatu dhufee qubataa warra naannoo sana jiru gabbarsiisa. Kanaaf magaalaan Oromiyaa keessa jiru Oromoodhaaf alagaadha. Afaan achi keessa taasifamu afaan Oromoo irraa adda. Amantiin achi keessatti hordofamu amantii Oromoo fi saboota biraa irraa adda. Akka jaziiraatii jechuudha. Aayilandiidha. Dasseetii afaan Amaaraatti yoo fayyadamne marfamee jira jechuudha. Shaggaris kanuma. Osoo Addis Ababaan jedhamin dura naannoo Finfinnee jedhamutu ture. Kuni hora saawwan eekkaa fi gullallee obaafatan turte bakki bishaan ho'aa amma walakkeessa magaalaa jirtu kun lafa Oromootii jechuudha. Dhufee garuu achi keessatti Atsee Minilik qubatee uummata bakka biraa guuree fidee Oromoo buqqisee waliif qoodanii lafa Oromoo dhiphisanii ka ofii bal'ifatan. Har'as magaalaa bal'isuu jechuun magaalaa Shaggarisa ta'e magaalaa kamuu bal'isuu jechuun Oromootti lafa dhiphisuu jechuudha. Magaalaan babal'achuu jechuun Oromummaan dhiphachuu jechuudha. Kuni Oromoo kamiinuu hijaachisa. Tokko akka maaster pilaaniin kun kan inni xiyyeeffatee irratti hojjechaa jiru maalinni walakkeessa Oromiyaa fuudhanii Oromiyaarraa alagaa taasisuudha. Maaliif Finfinneen walakkeessa Oromiyaati. Handhuura Oromiyaati.
yoo kun bal'ate oliin manzi tuqa gadiin guraagee tuqa Oromoo bahaatiif Oromoo dhihaa adda kutaa jechuudha Oromoon lamaan waliin bahuudhaaf biyya ormaa keessa darbuu dirqama Oromiyaa iddoo lamatti kutaa tokko lammaffaa akkuma jedhee egaa naannoon sun hundi naannoo afaan Amaaraa haasa'u ta'a malee naannoo aadaan Oromoo afaan Oromoo seenaan Oromootti kabajamu ta'uu hin danda'u kuni balaa guddaadha Oromoon dura dhaabbachuu qaba karaa danda'e hundaan. Balaa guddaadha. Waa'ee magaalaa Finfinnee ilaalchisee silaa seera biyyattii konstituushinii biyyattii keessatti waan kaa'ame tokko keeyyata 49 jedhamu sana maqaan dhooftanii turtan. Keeyyatni 49 akkuma beekamu naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti faayidaa addaa argataa yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin special interest afaan Amaariffaatiin immoo liyyuu xiqim jedheetu kaa'ee jira. Namootni baay'een amma woordii kana yookaan immoo jecha kana lakkii kun taa'anii maaster pilaanii Finfinnee waliin hojjechuu yeroo hojjetan mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'achuu hin hammatu kan jedhan si'a ta'u warri kaan immoo special interestiin kuni kanallee hin hammataa kan jedhantu jira. Egaa kana lamaan walitti araarsuu namootni yeroo sana seera biyyattii konstituushinii biyyattii hojjetanii maal sammuu isaanii keessatti yaadanii akka isaan jecha kana lafa kaa'anidha kan jedhudha. Isin immoo yeroo seerri biyyattii hojjetamtee warra keessatti hirmaate keessaa tokko waan taataniif mee waan kana nutti himaa keeyyatni 49 maal hammata? Jechuun faayidaa addaa yookaan dantaa addaa irraa qabaata Oromiyaan kan jedhamu kun hiikaa dheeraadha qabaa kun seeraan tumamuun irra ture. Rakkina akka ta'e ragaa osoo seeraan hin tumin turan beekaati godhan sanas. Oromoon maalirraa eega shaggarirraa tokko waan qaama Oromiyaa ta'uu biyya sanaa mul'isu garagaraatu jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf Oromoonni magaalaa Shaggar keessa jiran akka waan biyya ormaa jiraniitti afaan biraa barachuun irra hin jiru. Afaan ofiitiin ijoolleen isaanii akka baratan danda'uutu irra jira. Oromoonni magaalaa sana keessa jiraatan biiroo mootummaa kamuu yoo dhaqan afaan ofiitiin tajaajila argachuun mirga qaban. Kana dabalee karaan yeroo moggaafamu manneen barnootaatii fi dhaabonni mootummaa moggaafaman seenaa Oromoo ilaalcha keessa galchuu qaban. Mana barnootaa Gullallee jedhamee kan moggaafame jira hangarraa. Mana barnootaa Ekkaa jedhamee mana hakiimaa Golee Birraatuu jedhamee kan moggaafame jira hangarraa. Jechuu jedhamuutu irra ture. Kun biyya Oromooti. Qaama Oromiyaati. Hamma ta'etti Oromoon dantaa ifaa haqaa ta'e irraa qabaa kun hojiitti poolisiidhaan jaarmayaadhaan mul'achuu qaba. Kan Oromoon irraa murteessuu qaba bal'achuus dhiphachuus murteessuu qaba. Lafa Oromootu Oromiyaa irraa fuudhamuuf deema. Akkamitti mirga Oromoo mirga hiree murteeffannaa Oromootu kabajame yoo ta'e lafa Oromoo osoo Oromoon irratti yaada tokko illee hin kennatin fuudhanii asii kaasanii gama sanaa warra sanaaf dabarsan. Akkas taatu maaliifuu federeeshiniin barbaachise? Federeeshinichuma diiguu mirgi hiree murteeffannaa hin jiru jechuu sirna isa kan Nugusaa fi kan Dargiitti deebi'u. Xaqilaa Gizaatii deebinee akkuma sanatti jiraachuu. Yoo sabootatu mirga of bulchuu lafa isaanii irratti of bulchuu gonfate ta'e dura saba sanatu eenyu akka ta'e adda bahee lafa kaa'ame saba sana keessaa tokko Oromoo itti aansee lafisaa eessa hamma eessaatti deeman jedhee lafa kaa'ame kunis ifaatti lafa kaa'amee jira Shaggar marsee jira shakkiin kan hin jirre osoo Oromoon hin gaafanne lafa hamma kana ga'u fuudhanii Oromiyaa irraa kabiraatti dabarsuun kuni waanuma gaafa ihaada mootummaa qabate abdachiise faallaa sanaati. Sunis mirga hiree murteeffannaa kabajuu mirga sabii hundi lafa
ofii qabaachuu biyya ofii qabaachuu biyya ofii irratti murteessaa ta'uu kabajuu sana faallessaa isa kanarraa ka mormamuu qabu kun kana mormuu nu qoftu osoo hin taane saboonni hundi mormuu qaban isaanittis boodhufuuf ta'a gaafa nu barbaachise yoo fakkeenyaaf wanti mootummaan federaalaa barbaadu biyya Guraageetti argame kun har'arraa jalqabee kan federaalaatti jedhamee fudhatame Guraageen irratti ajajuu dadhabuudhaaf deema jechuudha. Ka Ogaadenis akkasi asitti zayitatti argame har'arraa jalqabee qaama Ogaadeen miti ka federaalaatti jedhanii warri mootummaa federaalaa kana dhiitanii bulchan akka barbaadan gochuuf deemuu jechuudha. Kun mormamuudhuma qaba jechuun barbaade. Amma gaa keeyyata 49 keessatti inni jedhame sun mootummaan naannoo Oromiyaa faayidaa addaa irraa qabanne jedhu sun lafa taa'anii warra maaster pilaan kana hojjete maaster pilaanii kana qindeesse wajjin taa'anii yaada kennanii wajjin hojjechuu hammataa jechuudha. Sana darani malee sana caalee akkaataan dhumatti shaggar ijaaramu babal'atu karaan moggaafamu manni mootummaatii fi moggaafamu kana hundarratti Oromoon sagalee isaa kennachuu danda'u qaba. Osoo sirna dimokiraasii ta'e walitti dhiyaataniitu humni shaggar bulchuu fi kan Oromiyaa bulchuus walitti dhiyaatanii walii wajjin wal haasa'anii qindeeffatanii nagaadhaan akka walitti bu'iinsi hin dhalanne gochuutu irra ture. Garuu federeeshinii dharaa waan ta'eef kana gochuun hanqatee ajajaan yoo barbaanne lafa keessan fudhannaa malabbaa keessanii fidduu namaan jechuu amma gahanitti gahan. Yeroo ammaa kana yeroo itti dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'aa jiru kanatti dhaabbatni keessan ADO'n atuu biyya jiraateeti maal godha? Qabsoodhuma jiru kanarraa akka nama tokkottis akka dhaabaattis qoodarraa fudhannaa turre osoo biyya jiraanne amma dandeenyuttis qindeessina turre waan osoo yaadamiin dogoggora ta'aa jirus akka inni hin taane hanqisuu irratti hojjenna turre. Fakkeenyaaf inni dhala saboota biraa miidhuufaan bakka garagaraatti gabaafamaa jira dhugaa ta'uu sobaa ta'uu hin beeku. Yoo dhugaa ta'e kun faan gochuu hin barbaachisu. Gaaffiin hin feesifne ammatti yoo deebi'ees bu'aa nuuf hin qabne yoo deebi'u baates nuun hubne gariin ka'uun faan hin barbaachisu. Fakkeenyaaf waa'ee Siiddaa Minilik ka'ee dhiisee achi taa'ee sibiilli sun dhagaan sun turee buqqa'ee simboolik wannooni qabaa garuu ammatti jarjarsiisaa miti sun. Jarjarsiisaan mirgi keenya akka sabaatti akka Oromootti Finfinnee irraa qabnu kabajamuu qaba. Dacheen Oromiyaa mirga Oromoo waan eegsisuuf tikfamuu qaba. Ammatti kanarratti fookas ta'ee qabsoon geggeeffamuu irratti hojjenna turre. Mee kanumaan wal qabsiisee waa'ee biyyatti deebi'uu keessaniin isin gaafadha. Dhimmi kun gidduu tokko mata duree miidiyaalee hedduu ture baay'ee ho'ee irratti haasa'amaa ture akkasiniyyuu waan biyya jirtanii itti haasa'amaa ture. Mee kanarratti yaada keessan naa kenname? Jechuun waa'ee biyya dhaquu kiyyaa kana eeggannoota 20 dabran barriitti kan hin jiru. Dhaqee yookaan dhaquu fi dhaqee deebi'ee achi jira yooma hundumaa odeeffamaa biyya sana keessa mirgii joornaalizimii walaba ta'e waan hin jirreefitu oduudhaan wal booressuun wal burjaajessuun aadaa ta'ee jira. Kanaaf kabaranaa kun xiqqoo seerra ho'aadha. Nuti akka dhaabaatti akka dhaaba adda dimokiraatawaa Oromootti haala biyya ormaa jirru kanatti bu'aa buusaan jirru biyya deebi'uu feena. Achi keessaa qabsoo gochuu uummata keenya wajjin hiriira gallee wareegama barbaachisu kaffallee sirni kun akka nuuf fuuldura hiikuu barbaanna. Kanarratti hojjechaa jirra amma dandeenye. Kaayyoo biyyatti galanii qabsoo adeemsisuu adda dimokiraatawaa Oromoo fudhatee ka'ee fuuldura waa lamatu dhaabbatee jira jedhameetu dubbatama. Inni tokko garee leellistootaa tokkummaa Itoophiyaatiif nu malee kabiroo hin jiru jedhan. Gara biraan immoo garee isa amma aangoorra jiru. Kana lamaantu isin dura dhaabbatee jira jedhama. Mee kanarratti yaada qabdannaa kennaa?
Gareen kun lamaan nu dura qofa osoo hin taane wal dura dhaabbataa jira. Ammatti politikaan Itoophiyaa tokko wajjin yookaan sakaanii wajjin hiriiru malee abdiin qabu jedhaniis akka uummatatti akeekaa jiran. Jechuun karaan haqaa ka warra mootummaa amma farkaa qabu qofa, lakkii karaan haqaa warra Itoophiyaawinnatii leellisu qofa, karaan sadaffaan hin jiru. Ka jedhu agarta suuta jettee waan isaan dubbatan waan isaan barreessan yoo laalte yoo isaanii wajjin jiraachuu baatte isa kaanii wajjin jirta akkasi fudhatu. Haalli kun haaraa miti. Biyya sana keessatti yeroo hundumaa karaa lama qofa jira. Ka jedhamu kun deddeebi'ee mul'ateera. Bara adda bilisummaa Oromoo bu'uuressine karaa Ma'isoon yookaan karaa Ihaappaa malee karaan biraa hin jiru. Yoo Ihaappaa keessa jiraachuu baatte Ma'isoon wajjin jirtan ni fudhatu turan. Yoo Ma'isoon keessa jiraachuu baatte Ihaappaa wajjin jirtan ni fudhatu turan. Nu hundaa'u akka kanatti yaadu turan. Adda bilisummaa Oromoo garuu wanti inni adda isa godhe lakki isin lachuu tokkuma. Furmaati isin fiddan furmaata biyya kana baasu miti. Kalachuu keessanii tokkuma. Ka jedhuuni daandii haaraa keessattuu Oromoodhaaf kan irra wayyuu ka Oromoon ijaaramee mirga isaatiif qabsaa'uu qaba ka jedhu sana adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'ee sanarraa ka'uudhaan ijaaramee jechuudha. Har'a achitti deebinee jirra. Yookaan daandii isa ka warra amma aangoorra jiruuti yookaan ka warra Itoophiyaawinnatii leellisuuti malee ka sadaffaan hin jiru. Nuti akka nuti jennutti warri amma aangoorra jiruu fi warri duraan aangoorra ture ammas itti deebi'uu barbaadu kun waan baay'ee irratti wal falmaa jiran. Garuu waan lama irratti wal ta'u. Tokko furmaata biyya sana bulchuudhaaf uummanni biraa humni biraa dandeettiis mirga san qabuudhanii irratti wal ta'u kan irratti. Kanaafuu kan isaan akka kana godhatanii fi yookaan warra amma aangoorra jiru duuba hiriirteetu sirna politikaa Itoophiyaa keessaa qooda fudhattaa yookaan warra Itoophiyaan dinnati leellisu duuba hiriirteetu bulchiinsa Itoophiyaa keessaa qooda fudhattaa kan lamaan irraa adda. Karaan biraa hin jiru. Nuti ka jennu kalachuu gaaga'aadha. Warri Itoophiyaawinnatii leellisu kun sirna hamma 91 ture deebisuu barbaadu. Sirna biyyi kun biyya saba tokkooti. Afaan tokkicha haasa'a. Mirgi hiree murteeffannaa isa hin laalu warra jedhan. Warri kun mirgoota maqaadhaaf illee ta'u ganna 23 fi uummatni itti fayyadame ka afaan isaatiin barachuu, afaan isaatiin tajaajila argachuu, ka naannoo ofiitti maqaaf illee ta'u of bulchuu qabu kana diiganii sirna durii deebisanii hojiirra oolchuu barbaadu. Kuni akka nuti ilaallutti dhiigi guddaan osoo hin dhangalaane hojiirra ooluu danda'an nutti hin fakkaatu. Gadi bu'anii konsoodhaan har'arraa jalqabdee biiroo mootummaatti afaan keetiin dubbatiin tajaajila seeraa afaan keetiin argatiin yoo jedhan konsoon fudhatan natti hin fakkaatu. Ka Oromoon dhiifnaa'u. Kun gaagaadha. Ka warra aangoorra jiru immoo ganna 23 hojjete wal dhawaadha keessa isaa. Fakkeenyaaf kanuma Oromoo fudhanne. Oromootu bulcha jedhanii lallabu agarsiisu. Garuu nama Oromoo bulchu sana immoo nama biraa bulcha. Kanaafi Oromoo bulchuun sun Oromoon ofiif bulchuun sun dara jechuudha. Kuni dharri kun amma kunoo mul'achuu jalqabe akka hojjechaa hin jirre. Hin baasu. Sirni akkasii bakka baay'eetti kanaan dura hojiirra oolee fashaleera. Sirni akkasii milikkiti isaa maal inni dimokiraasii fi federeeshinii adda baasa. Adda baasee federeeshinii kabajee dimokiraasii haala. Dimokiraasii federeeshinii gaafa adda baafte balaa guddaatu bu'a. Dhumarratti balaa guddaadhaan cufama. Sirni tokkummaa Sooviyeet diige kana. Sooviyeet keessattis federeeshinii ture. Garuu dimokiraasiin hin turre. Dimokiraasiin dhamuurraa gaafa xiqqoo dhumasee sirni waaltaa walitti qabee hidhee akkasitti gaadi'ee fuudhee deemu sun gaafa xiqqoo laaffatu biyyoota 15tti adda bahan. Yugoslaaviyaatti dhiiga guddaatu dhangala'e.
sirna akkasii kun akka hin hojjenne seenaa keessatti ragaa baay'ee kaasuu dandeenya. Hin deemsisu. Malli isaa maali? Ammas ummata biyya sanaa murnoota hundaa'u hirmaachisanii dubbiin kun falmamuu qaba. Falmamee nuti kadhaabbannu mirgi dimokiraasii jiraachuu qaba. Federeeshinichis jiraachuu qaba. Maal jechuu keenya? Mirgi sabootaa kabajamuu qaba. Afaan, aadaa, seenaa ofiin of bulchuun kabajamuu qaba. Mirgi namootaas kabajamuu qaba. Mirgi sabootaas mirgi namootaas wal faana yoo hin kabajamin biyyi sun balaa guddaatti deemaa jira. Hedduu nama yaachisa. Isuma kana biyya jiraachuun kanaafuu barbaachisa. Dhaamsuma akkasii ummata hundattuu himuu barbaachisaadha. Yoo achi jiraanne immoo kana malee kana immoo gahaatti ummata hubachiisuun rakkisaa ta'a. Gaariidha. Biyyatti deebi'uudhaaf qophaa'aa ta'uu keessan ibsuudhaan Embassy Itoophiyaa Washington DC jirutti xalayaa galfachuu keessan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny ibsa gaazexeessitootaaf kennan keessatti dubbatanii turan. Isin immoo kana ilaalchisee yeroo ibsa laattanii lakki nuti iyyatan galfannee muummichi ministeera Itoophiyaa odeeffannoo isaan qaban dogoggora jettan. Inni isin galfattan kun iyyata miti taanaan maa inni obbo Leenca? Nuti xalayaa karaa Embassy Washington ergine hin jiru. Dhaamsa mootummaa kana wajjin dhaamsa wal jijjiiraa jirra. Wal jijjiiraas turre. An eega gaafa mootummaa ce'umsaa keessaa baane anaa fi Mallas Zeenaawii hamma inni turetti takkaa quunnamtiin nu gidduudhaan cinne. Waluma quunnamaa dhaamsa walii dabarsaatuma turre. Wal falmaas turre eegasiis eeganni dabrees mala garagaraa dhahuudhaan karaa namootaas karaa alagaa karaa namoota biraas dhaamsa waliif erguun ni ture. Bifa sanaan ammayyuutti deemaa jirra. Kan nuti barbaannu haasaan sirnaa akka ta'u nuuf isaan gidduu mootummaa gidduu haasaan sirnaa ta'ee gama isaaniitiin waan isaan yaaddessuu qabaachuutu mala. Gama keenyaan immoo waan akka sirraa'u barbaannu hammi tokko ni jira. Isaan kanarratti walta'iinsaan biyyatti deebi'uudha barbaanna. Asirratti hojjechaa jirra. Muummichi ministeera Itoophiyaa akka dubbatanitti gareen keessan maal qabatee akka inni dhufu eega barree booda teenyee mari'annaa inni daraaddaraalaniidhaan. Mareen keessan kun maalirra ga'eera? Maalirra ga'ee jira? Jalqabeera, xumurameera, beellamatti jirtu maalirra jira? Waa jijjiiramni hin jiru. Walgahiin sirnaa ammallee hin taane walgahiin sirnaa akka ta'u nuti dhiibbaa karaa garagaraa gochaa jirra. Namoota nus beekan jara warra aangoorra jirus beekan karaa isaaniis dhaamsatti ergaa jirra. Mootummoota garagaraattis iyyannee dubbii kana akka isaan nuuf isaan waliif fidaa nuuf mootummaa amma jiru kana waliif fidaa jennee dhiibbaa gochaa jirra. Hagammaa gama sanaan baallama godhu irratti harkifachuutu jira. Diddaan hin jiru akka nuti qabnutti. Diddaan baheetu lakkiin barbaachisu jechuu hagammaan dhageenya. Garuu harkifachuutu jira. Egaa isaan aangoorra jiru wanti isaaniif priority ta'u nuuf priority miti. Wanti nuuf priority ta'u isaaniif priority miti. Isaaniif dursa hin kennamu. Kanaaf obsaan irratti hojjetaa jirra. Kanaaf beellama biraa wanti gaame hin jiru jechuudha? Hin jiru hagammaa. Gama lachuutiin fedhiin akkuma jiru qofatu himamaa jira. Maal qabatamaan gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhame kana jettanii nutti himuu dandeessu? Lakki akkuma Prime Minister Hayilamaariyaam Dassaaleeny jedhee fedhiin akka jiru qofa. Haasa'uudhaaf haasaatti seenuuf fedhiin akka jiru qofa. Isin ibsa yeroo tokko VOA irratti laattaniin biyyatti deebinee qabsoo gaggeessuudhaaf mootummaan haala nuuf haanjessuu qabaa jettaniittu. Akka isiniif haanja'u haalli isin barbaaddan kun maal obbo Leenca? Kun islaa'u gaafa teessuma teenyee jira wajjin mari'annu achitti kaafna. Reediyoo fi televiizyinii fi gaazexaa irratti kana tarreessuun hojicha isin hojjechiisu bu'aas hin qabu. Kana sana tarreessuuf hin deemnu. Kanaaf isa kan ammaa nutti himtan jechuudha. Adaa'uun sirna federaalaa hin deeggara. Waa'ee sirna federaalaa kana ilaalchisee silas waan isin tuttuqaa turtan tureera. Sirni federaalaa Itoophiyaa kun hir'ina inni qabu maali? Jechuun federeeshinii amma jiru federeeshinii maqaadhaaf godhame. Walqixxummaan sabootaa
sadarkaa heeraatti fudhatameera. Saboonni naannoo isaanii irratti mirga of bulchuu akka qabaatan sadarkaa seeraatti fudhatameera. Biyyichi akka federeeshinitti caaseffameera. Akka kanaan akka Oromoon Oromoo bulchu, Ogaadeen bulchu, Walaayitaa bulchu kan hundi godhameera, lafa kaa'ameera. Yeroo seerichuma qofa laaltu waan saboonni mirga isaanii argatan fakkaata. Karaa itti mirgi kun dachaafamutu jira. Sun paartii keessaan dachaafama. Paartii tokkichi humna qabu ka hundaa'u akka micro manage godhu wanti xiqqaallee osoo hin hafne jala bu'ee to'atee qajeelchu fedhiinsaa qofti hojiirra oolu waan godhamuuf mirgi akka federeeshinii lafa kaa'ame sun immoo fashalee jira. Dhibdeensaa maalinni federeeshinii fi dimokiraasii adda baasuudha. Federeeshinii malee dimokiraasii hojiirra oolchuun hin danda'amu. Biyyoota baay'ee akkasumatti oolan biyya kana fudhadhu Noorwee. Federeeshiniin hin jiru as garuu dimokiraasiin hojjetaa jira. Dimokiraasii malee federeeshinii hojjechuun garuu balaa qaba. Walirra adda bahanii hojiirra oolchuu carraaquun kanaan dura akkuma Soviet Unionitti mul'ate, akkuma Yugoslaaviyaatti mul'ate balaa guddaadhaan xumurama. Kanaaf biyya Itoophiyaa keessattis amma federeeshinichi tarkaanfii gaariidha. Akka federeeshinii caasessuun gaaffiin itti aanee jiru mirgi namootaaf mirgi sabootaa haala dimokiraatawaa ta'een kabajamuu qaba kan jedhu sanatu hojiirra ooluu qaba. Qabsoo keenya irratti fookasiin keenya kan nuti irratti gadi jabeessinee hojjechaa jirru hojjechuufis deemnu mirgi dimokiraasii akka kabajamu. Gaariidha. Namootni baay'een yeroo ammaa kana yeroo biyyi keenya sabni keenya rakkina keessa jiru wanta isaan gaafatan keessaa inni tokko dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromoo qabatanii socho'anii amma walitti dhufan taanaan waayyuu nu fayyada walitti dhufuu danda'uu qabu kan jedhudha. Isa kanaaf maal jettu isin? Nu gaafuma adda dimokiraatawaa tokkoffaa adda dimokiraatawaa Oromoo filmaata biraa dhabneetu bu'uuressin. Sana dura dhaabonni Oromoo akka wal ta'an ganna lama yeroo ta'uuf warrummaan adda bilisummaa Oromoo jedhamee bakka sadiitti adda bahe yoo xiqqaate isaanumtillee deebi'anii akka tokkoomaniif ganna lamaa oliif tattaafannee sun fashaluu qofa miti sun yakkamaayyuu nu taasisee booddee malli biraa dhabamnaan adda dimokiraatawaa Oromoo bu'uuressuun dirqii ta'e gaafa adda dimokiraatawaa Oromoo bu'uuressines yaamicha dhaabota hafaniif goone ammas haala hedduu qaanfachiisaadha yeroon jedhu hooggana dhabe ummati kun haala hooggana hin qabne jalattitu har'a qabsaawaa jira. Kuni nu hundaa warra maqaa Oromootiin dubbanna jennu kanaan duras dubbachaa turre hedduu nu qaanfachiisuu qaba. Garaagarummaa xixiqqoo nu gidduu jirtu dhiifnee gurmoofnee tokko taanee yoo xiqqaate qabsaa'ota amma biyya keessaa qabsoorra jiran bira dhaabbachuu bifa dandeenyu hundaan bira dhaabbachuu qabna. Yoo danda'ame immoo kana bira dabarreeyyuu qabsoo keenya kan waliigalaa qindeeffachuu irratti bobba'uu qabna ka jedhu qabna. Kanammoo ibsa dhiyoo baafne keessatti ibsinee jirra. Dhumarratti gaaffiin yeroo darbee obboleessa keessan abbaa Caalaa Lataa gaafadhee turen isin gaafadha obboleencoo. Isiniif obboleessi keessan abbaan Caalaa Lataa kaayyoo tokkoof manaa baatanii qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu keessatti bara dheeraa dabarsitaniittu. Isin amma adda bilisummaa Oromoo keessaa baatanii dhaabbata biraa ADAO jedhamu hundeessuudhaan socho'aa jirtu. Kun walitti dhufeenya obbolummaa isiniif obboleessa keessan abbaa Caalaa gidduu jiru irratti dhiibbaa fiduu hin qabu? Sababa qabaatuuf hin jiru. Maaliif addi dimokiraatawaa Oromoo adda bilisummaa Oromootti diwluu akeekan qabu. Addi dimokiraatawaa Oromoo kaayyoon adda bilisummaa Oromoo daba hin jedhu, dogoggora hin jedhu, waan haaraa ilaalcha haaraa qabna jechuudhaan ijaarame malee. Kanaaf nuti adda bilisummaa Oromoo irratti qabsoo waan gochaa hin jirreef aniif obboleessi keenya waan irratti qabsoofnuufis hin jiru. Tokko lammaffaa poolitikaadha kun. Isa
Politikaa filanneetu seenna. Dhaloota garuu filattee miti. Sana waan osoo hin filatin ta'e akkitti jijjiirtu hin jiru. Jijjiiruunis hin barbaachisu. Kan akkasittan deebisa. Obbo Leencoo wanta fe'oo jiraate akkatti dabaltaniif egaa carraa isaan isinii kenna. Filatoomne. Obbo Leencoo Lataa Pirezidaantii Adaa'oo maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaan isin galateeffadha. Atiis galatoomne. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas feesbuukii irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.